ፈቀደ እግዚእ ግእዞ ለአዳም ውዙነ ወትኩሰ ልብ ውዙነ ልብ ትኩሰ ልብ yommuu jedhudha. ተመያጠ ውላጠ ህላውያት ጽጌያተ ወፍሬ ትሩፋት ስመ ወግብረ ወልድ akka jedhu ወክብረ ወልድም ni jedhama. Waggaa 5,500 guutuu murtoo du'aan qabamee lakufee miilla agaanantootatiin dhiitamee gaddee kan ture Addaamiin gooftaan bilisa akka isa baasuudhaaf jaallate. Maaliif na galateeffadhu jennaan gara biraatti deeme yoo jedhan gara biraatti deemuu isaa miti. Dubbiin ka'umsa jalqaba irraa bishaan burqaa irraa yoo ta'e gaariidha akka jedhan Addaam abbaa ishee waan ta'eedhaaf durii eegalee seenessee fiduudhaafidha. Dabalatas isa waliin dhuftee waan turteef argee isa kaase. Innoo haa ta'u gooftaa jechuun isaa maaliidhaafidha yoo jedhan bu'uura kabaja ishee ibsuudhaafidha. Kana kan fakkaatu Taa'oofiliyaa bulchaa Iskindiriyaa jedhama. Qulqulluu Luqaasiin seenaa duukaa bu'ootaan barreessi yommuu jedhu imgizee ergatu ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሐዘ ይግበር akka jedhe bu'uura kabaja isaanii ibsuudhaaf. Dabalatas waggaa 5,500 guutuu murtoo du'aan qabamee kufee miilla afura hamaan agaanintiitiin dhidhiitame gaddee argee gooftaan Addaamiin bilisa isa baasuudhaaf jaallate. Addaam akka gadda nama mana diigee hin gaddine. Gaddi nama mana diigee argadheen ture nan dhabe camadeen ture nan hiike jedhee gadda. Inni garuu uumaan koo hin nyaatiin kan naan jedhe muka balas nyaadheen uumaa koo gaddisiise jedheetudha malee gannata keessatti gammachuun argachaa ture natti hafe jedhee miti. Alboottu kaali helliina zanbala bikaay laayila haati'aatu akka jedhu areerranni wangeelaa. Dabalatas waggaan 5,500 yommuu dhumu gooftaan fooniin lubbuun kan gadde ta'e Addaamin bilisa baasuuf jaallata. Takkazat nafsee iskalamoot wa'ahaaze yiizin wayitakkaz akka jedhu. Waaqwoo haabazati kaat manbaruu gara bakka isaa duraatti gara kabaja isaa duraatti isa deebisuudhaaf jaallate. Bakka yoo jedhan gannata kabaja yoo jedhan mucummaa akka jedhan. Isawwir didda waynabbar xafara haza alam bahiraahu kullu uhuz wusta ideehu akka jedhu samii fi lafti bakka maal qabuutii akkas jedhee bakki isaanii isa miti yoo jedhan bakki isaanii hoo isadha. Haa ta'u malee uumama ta'e bakka osoo hin qabatin jiraachuun kan isaaf danda'amu hin jiruutidha. Irra caalaayyuu kan hin barre irra kan bare yoo kennanii fi waan jaallatuudhaaf haabazati kaat manbaruu jedhe. Dabalatas mallattoo araaraadha. Mootiin loltuu lole meeshaa hin hidhatin zinnaara hin qabatin bakka kanaa hin ba'in jedhee bakkaan daangessee ni hidha. Yommuu itti araaramutti bakka isa duraatti isa deebisa malee bakka biraa hin kennuufiiti. Dabalatas gara gooftummaa isaa duraatti yommuu jedhudha. Manbarehi sooba samaayika labboo lamanba ዘውቱ ድሎተ መለኮት እግዚእና ወመንግስት ወስልጣን akka jedhu amantaan abbootii. Sa'aali lana qiddees Addaamiin gara bakka isaa duraatti kabaja isaa duraatti kan deebise ilma kee irraa tsiniit badingilinnaa durbummaan kan cimte sirguut baqiddisinaa qulqullummaan kan badhaate yaa giiftii keenya kennaa isaa kabaja isaa akka nurraa hin fudhanneedhaaf hin fageessineedhaaf nuuf kadhadhu beekumsa isaa hubannoo isaa nurratti boci nurra bulchi. Qiddist jedhee qulqulleetti cimtuu kabajamtu adda kan taate yommuu jedhudha. Qulqulleetti jedhee dubartoonni kaanii cubbuu dubbachuu fi hojjechuu irraati yoo qulqullaa'an cubbuu yaaduu irraa garuu hin qulqullaa'ani. Isheen garuu yaadaan dubbiin hojiidhaan qulqulleettidha. Wa'iroksat በምንትኒ እምዘ ፈጠራ ድንግል በእልና ወድንግል በስጋሃ akka jedhu. Cimtus isheen jedhe dubartoonni kaan durbummaan yoo ciman yeroodhaafidha. Yeroo booda durbummaan dhabu. Isheen garuu qirma tsaniis ulfaa'u isheen dura gizee tsaniis yommuu ulfooftu diira tsaniis erga ulfooftee booda qirma waliid dahuu isheen dura gizee waliid yommuu deessu diira waliid erga deessee booda durbummaan kan cimtedha. Kabajamtuu isheen jedhee dubartoota kaaniin yoo kabanye dhugoomtoota wareegamtoota nuuf dahanii jenneetudha. Isheen garuu deessuu waaqaa jenneetudha. Adda kan taate jedhee
haadhummaa durbummaa waliin durbummaa haadhummaa waliin qabattee kan argamte ishee irraa kan hafee dubartiin biraa hin jirtu hin argamtu. Aynuu haadha yoo jedhani ayimroon beekumsa isaa labboon hubannoo isaa nurratti boci nurra bulchi jechuudha. Alfaa haadha yoo jedhan nuuf kadhadhu jechuudha. Sana booda hoo ishee haa turuuti qulqulloonni kaaniyyuu kadhannaa hin qabanii. Kadhannaa isaanii yeroo tokkoon waan barbaadan argatu. ጻድቃንስ ይረከቡ ዘሐሰሱ በአቲ ስዕለተ ልቦሙ akka jedhu Yohaannis Afoorq barreeffama isaa isa 13 fuula 247 irratti kadhannaa ishee isa jalqabaan waan araarsuudhaafidha. Sa'aalna Qiddiist yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu kan jedhu eenyu barreesseera yoo jedhan qulqulluun Efreem dubbateera. Kunoo akka hin taane Gibxoonni kitaaba isaanii irra hin jiru. Afaaninis yoo gaafatan hin deebisanii jedhanii qulqulluun Yaareed yeedaloo adda qooddachuudhaaf dubbateera. Dabalatas hayyoonni booda ka'an dubbataniiru. Saraqa basigaa emdingil zanbala zaraabisii gara fuulduraatti ifa jedhee gara fuulduraatti hanga fidutti asitti akka mata dureetti saraqa jedhe. Faqada jedhee tureetii jaallates hin hafne. Sanyiin dhiiraa sababa osoo hin ta'in durbee irraa fooniin dhalate. Fooniin jedhee namummaa isaan malee waaqummaa isaatiin isa hin deessu. Akkoo walda maariyaam bamalakotu zanbala daa'imuu basiraata tisfiitu akka jedhu. Dhaloota isaa sanyii malee kan taasise sanyiin kan hin taasisnee fi maaliifidha yoo jedhan dhaloota isaa jalqabaa ibsuudhaafidha. Waggaa 5,500 yommuu raawwatu giftii keenya irraati abbaa malee dhalachuun isaa addunyaan osoo hin uumamin dura abbaa irraa haadha malee dhalachuu isaa ibsuudhaafidha. Lidata qadaamaawi tahaawqa badaharaawii lidata akka jedhu. Lammatas sanyiin walqunnamtiin osoo dhalateera ta'ee nama waaqa hin taane ilma Yoosef jedhu turani. Soobase tawalda egzi'ee barukaawee biisii wa biisiit zakamaa'e bizuhaan imtahazzabiwwa wa imrasseewwa hasseeta akka jedhu Efreem amantaa abbootii 50 irratti. Innoo haa ta'u dhaloota isaa durbummaa kan dhaban harmoolii kaan irraa kan hin taasisne durbummaan cimtee kan jiraattu dubaroo irraa kan taasise waa'ee maaliifidha yoo jedhan raajiin dubbatame fakkeenyi fakkeeffame akka gahuuf akka raawwatuufidha. Raajiin wanagaranne kama heexaan wakama siraw zawusta midr ጽሚት ምድር ኢሳይያስ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወተወልድ ወልደ kan jedhudha. Fakkeenyi Addaam dachee qulqulleetti irraati argameera. Gooftaan durbummaan dhalachuu isaaf fakkeenyadha. Addaam dachee qulqulleetti irraati argame jedhee Addaam irraati kan nafe lammaffaa dachee irraati kan argame hin jiru. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraati kan hafes haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irraati kan dhalate hin jiruuti kun fakkeenyadha jechuudha. Hewaan cinaacha Addaam irraa argamteetti. Gooftaan keenya durbummaan dhalachuu isaadhaaf fakkeenyadha. Bakka Yisaaq hoolaan qalame hidda reeffaa hin cinne irraa argameera. Bakka addunyaa du'ee gooftaan addunyaa fayyise garaa yookaan garameessa durbummaan cimta irraa argamuu isaaf fakkeenyadha. Bishaan dheebuu Israa'elootaa qabbaneesse kattaa cufame irraa argameera. Dheebuu lubbuuwwanii kan qabbaneesse bishaan jireenya gooftaan durbummaan dhalachuu isaaf fakkeenyadha. Bishaan dheebuu Soomsoon kan qabbaneesse mangaagaa harree cufamte keessa argameera. Dheebuu lubbuuwwanii kan qabbaneesse bishaan jireenyaa gooftaan durbummaan dhalachuu isaadhaaf fakkeenyadha. Raajii isaa karaa beeke dubbachiiseera. Fakkeenya isaas karaa beeke beeksiseera. Xumurri fakkeenya isaa akkamidha yoo jedhan kamatti kun maraahita lahaayimaanoot abbaay jedhanii isheen isa yommuu deessu durbummaan ishee akka hin jijjiiramne innis isheen nama yommuu ta'u waaqummaan isaa jijjiiramu dhiisuu isaaf fakkeenyadha. Dabalatas isheen isa deessee durbee fi haadha jedhamaa akka jiraattu innis isheerraa dhalatee waaqa nama ta'e nama waaqa ta'e jedhamee jiraachuu isaaf waadaananne dhalatees nu fayyise. Lehewaan inta asaataa kayisii bofti kan ishee dogongorse hewaan irratti
maali kan ishee dogongorse daabiloos miti yoo jedhan yommuu ishee dogongorsu arraba bofaan dhokatee waan ta'eedhaafidha. Bultoo kan irra bulu bultoon waamuun barteedha. Basma hadarii hitsawa maahidar waa basma maahidar hitsawa hadarii akka jedhu. Dabalatas hojii isaatiin bofa jedheera. Bofti kun summii isaa qaama keessaa tokko irratti kan buuse yoo ta'e qaamni hundumtuu akka miidhamu innis badii Hewaan irratti raawwateen namni hundumtuu waan miidhameefidha. Bofti kun qaawwa xiqqoo yoo argate bal'isee seena. Innis lubbuu irratti dogongora xiqqoo yoo arge seenee hafuura qulqulluurraatii adda baasaatidha. Wasoo barakaba nastita muba'a wu'ituni yaarehoo lamakaan ንዑስ akka jedha. ፈታ ላይለያ እግዚአብሔርን ዘይብል ብዙዋ አበዚዮ ለሕማሚኪ ወለጻሪኪ እምድረ ፈታ erga murteesse booda yommuu jedhudha. በሕማም ለዴ ወወለድኪ ይኩን ምግባይኪ ሀበ ምትኪ akka jedhu. Hiphina kee gidiraa kee nan baay'isa jedhee Hewaan irratti murteesse ture. Erga murteesse booda samra lubbuu haaba fiqirasa lapheen isaa jala namaa jaallate. Waagaaza waawee dhiiseetu waagaaza jedha. Hewaanin bilisa ishee baase. Hewaan sababa dogongoraadha Si'ool keessaa hin baane kan jedhan shakkitoonni waan jiraniif waagaaza jalaa jedhe. Dabalatas ishee waliin dhuftee waan turteef waan ishee argeef ishee kaase. Sa'aalii lana qiddees Hewaanin bilisa kan baase ilma kee irra tsiniit badengilina durbummaan kan cimte sirguut baqaddisna qulqullummaan kan badhaate yaa giiftii keenya kennaa isaa kabaja isaa akka nurraa hin fudhanneef akka nurraa hin fageessineef nuuf kadhadhu beekumsa isaa hubannaa isaa nurratti boci nurra bulchi. ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰባ ፈቀደ ሳምረ ካንን ጀደ ናማ ካንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ደ ደበለተስ ናማ ካንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቀደ ሳምረ ካንን ጀደ ሂከ ኢየሱስ ገለተ ማረሚ ካንጉያ ካሚሳ እረት ሂኩ ክርስቶስ ጀደ ኩን ቃመ ለመራቲ ቃመ ተኮ አመለ ለመራቲ አመለ ተኮ ወየሙተው መቃ ከነሜ ፊዳ ማሌ ነውማ ቆፋ ዋቁማ ቆፋ كان بهيفي متي وينقر أنه كما إمفتو اسميجو لقال إجزيابير كريستوس زين بلا تسفيت وإي لا تسفيت زين بلا ملكوت كريستوسا يسمى إمكرمة تسقوت وعالبو زي سميو بزنتو سم لقال إجزيابير كريستوس أكجر كيرلوس وهادر لايلنا عملكين عملسات أسفته تسابا نامتي كنجدو qabatanii wullaatee jijjiirama akka hin jenneef haadara nirra bule kan jedhu qabatanii nurra bule irra bule akka hin jenneef tasaba nama ta'e jedhe. Nama ta'ee fi nurra buleen akka wabii fi hoogganaa akka dhagaa fi simmintoo wal eegaa jiraatu. Hanga dhufaatii waaqayyootti barsiisonni ka'an hanga dhufaatii waaqayyootti shakkitoota ka'aniin sabaa wullaateen haadara nama gara ta'utti jijjiirame kan jedhaniin nurra bule kan jedhuun sabaa hidratin betasabaa nurra bule malee nama hin taane kan jedhaniin nama ta'e kan jedhuun mo'aa jiraatu. Laa'ileen nurra jedhe foon duruma ture amala isaa guddisee mul'isee argame shakkitoonni jedhan jiruuti nurra bulee jedhe. Qooqa tsiriin kan hiikame irratti wawusteetin jedha. Lubbuu hin fudhanne akka bishaan jallisii akka bishaan gaanii galee bahe shakkitoonni jedhan jiruuti foonii fi lubbuu waliin akka tokko ta'e akka fudhate ibsuuf laa'ileena wawusteetin nurra nu keessa bulee jedha. Wari'ina sibaatihu kama sibaat ahaduu waahee la'aabuhu sibaatihu lawaahididha. Kabaja akka ilma abbaa isaaf tokkicha ta'e kabaja isaa argineefi abbaa isaaf mucaan tokkichi kan ta'e qabeenyi maatii isaa hundumtu kan isaadha. Kan isarraati fudhatu hin jiru. Innis qabeenya abbaa qabeenya isaa waan ta'eedhaafidha. Isma kullu zaboo la'aawee zi'aaye wuxu akka jedhu. Wari'ina sibaatihu kama sibaat ahaduu aabuhu jedha. Tokko kan ta'e kan jiru akka gooftummaa abbaa isaa gooftummaa isaa argineef
Dabalatas gooftummaa abbaa isaa tulluu Siinaa irratti akka argine gooftummaa isaa tulluu Taaboor irratti argine. Abbaan isaa fuula Musee irratti ifa yommuu bocu akka argine innis adda gogaa irratti ija yommuu uumu argine. Dabalatas Sibaat kan jedhe raajii isaadha. Immasa ta'ammini tiree'i Sibaata Egzaabiheer akka jedhu. Abbaan isaa Eeliyaas irra bulee du'a tokko, Eelsaa irra bulee du'a lama yommuu kaasu akka argine innis nama ta'e foon uffate reeffa guyyaa tokko mucayyoo Iyyaariyoos mucayyoo dubartii abbaa manaa hin qabne sana reeffa guyyaa 4 Alaazarii yommuu kaasu argine. Kan kakuu durii abbaaf kan kakuu haaraa ilmaaf kennee dubbachuun bartee waan ta'eedhaaf akkana jedhe malee hundaan jiru. Inni hoo haa ta'u bara kakuu durii moofaa bara kakuu haaraa yoom tureetii akkana jedhe yoo jedhan bara kakuu durii kakuu moofaa ija Museefaa ija isaa taasisee bara kakuu haaraa ija duukaa bu'ootaa ija isaa taasiseedha. Kana kan fakkaatu abbaan Hiriyaaqoos ija duukaa bu'ootaa ija isaa, harka duukaa bu'ootaa harka isaa, nyaataa fi dhugaatii duukaa bu'ootaa taasise ni inasa re'inaahu wagasasnaahu balayna wasatayna mislehu akka jedhe. Dabalatas kama Sibaat waahidnaahu jedha akka tokkummaa isaatti gooftummaa jiru argineefi way saggad kama waahid akka jedhu. Samra isa haalan dhiifama nuuf taasisuudhaaf jaallate yeroo 3 faqada samra jedhe Addaamiif, Hewaaniif, daa'imman isaaf, fooniif, lubbuu dhiigaan jiraattuudhaaf beenyaa akka kaffale ibsuudhaafidha. Sa'aa lana qiddii dhiifama nuuf taasisuudhaaf kan jaallate ilma kee irraati tsineet badingilinnaa durbummaan kan cimte sirguut baqiddisinaa qulqullummaan kan badhaate yaa giiftii keenya kennaa isaa kabaja isaa akka nurraa hin fageessineef nuuf kadhadhuu beekumsa isaa hubannoo isaa nurra bulchi. Kun yaa'iidhaa yaa abbaa keenya haa jennu.